Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtan oduu qabannee isinii dhiyaannee jirra oduu arraa waliin ani Aishaa Aliiti. Hidhattoonni ISIS sarara intarneetii gaazixeessaa Abdusalaam Suutee cufuun akeekkachiisa itti kennuu isaanii Abdusalaam Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Hanga baadiyyaa Itoophiyaatti deemnee mootummaa Islaamaa jaaruudhaan hanga gibira isin kafalchiifnutti qophiin nu eegaa ergaa jedhu afaan Arabaatiin toora intarneet Abdusalaam irratti ISIS barreessuun isaanis himame. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Gaazixeessaa Abdusalaam Suutee biyya Ijipti keessa kan jiraatu yommuu ta'u, gaazixeessaa miidiyaa dhuunfaa fi toora intarneetii hangaatu.com jedhamu kan hoogganudha. Ministeera biyya Ijipti irraa hayyama argatee galmaa'uun toora intarneetii irratti dhimmoota Oromoo, Itoophiyaa fi giddugala bahaa keessatti xiyyeeffachuun afaan Oromoo fi afaan Arabaatiin nama barreeffama adda addaa barreessu akka ta'e Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa toorri intarneetii isaa hangaatu.com jedhamu loltoota ISIS'n akka cufamee fi akeekkachiisni hanga Itoophiyaa dhufnee mootummaa Islaamaa hundeessinutti qophiin nu eegaa jedhu akka itti kenname Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Gaafa ammaa warri ICC Liibiyaatti lammiilee Itoophiyaa gocha fokkotaa irratti hojjetan sani afaan Arabaatiin isaanirraa waan guddaa irraa barreessee achirra maxxansee suuraa ijoollee isaan gocha suukaneessaa hojjetan sanii fi namoota isaan gorra'uu fi gochi kun gocha badaa akka ta'e islaamummaa waliin akka waliin qabanne islaamummaa maqaa balleessaa akka jiran isaanis mootummaan wayyaanee biyya nama reebaadha. Isaan alatti nama qaluu kun waan akkana ajeetiin barreessee amma kaleessa wayitaan websaayitiin seenaa jiru websaayitiin kan ka'e hagoogamee jira. Hamma dhufnee Itoophiyaatti mootummaa Islaamaatiin isin dhufannee gibira kafaltanii jiraatanitti ifirratti nu eeggadhaa kajuu akeekkachiisa afaan Arabaatiin achi gubbaa naa kaa'anii akeekkachiisa san fuudhee har'a deemee poolisii dhaqee. Poolisiin naan jette wanni kuni wanna hamaadha. Ministeera biyya keessa warra elektirooniyaata laalchisuu jira dubbii isaan laalchisuu jira dubbii kana isaan bira deemtee isaan itti gabaaftee biyya keessa himoo biyya alaa wanni kun hojjetamaa jira. Namni akeekkachiisa kanna kun biyya keessa jiramoo biyya ala jira ka baramuu qaba jechatti bakka itti naqee jedhee jira amma bakka isaan naqee jedhan mugammaa jaamaa bakka sanii boruun dhibee gabaasa guddaa isaanitti gabaasee waan naan jaanii fi qaceelfama kana achirraa fudhachuudha taa'aa jecha. Dhimma kana gara dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti akka dhiyeessee fi isaanis hanga dubbichi qulqullaa'utti nageenya keetiif of eeggannoo godhi akka ittiin jedhan himeera. Loltoonni ISIS toora intarneetii hammeenya isaanii barreessuu fi gaazexeessitoota rakkoo isaanii gabaasan jala deemanii sodaachisuun walabummaa yaadaa daangessuu waan ta'eef hojii isaarraa akka duubatti hin deebine Abdusalaam Suutee himee jira. Barreessaan ani barreesse wanna barreeffamuu qabu wanna kun akka nama gaazexeessa tokkotti waan itti amanuun barreesse malee ani hamma isaan mootummaa maqaa balleessitee maaliif maqaa balleessitee jedhanii miti kun mootummaan namni Islaamaa tokko nama qoonqoo barbaada amantii rabbi keessa nama gaafatu malee ilmi namaa nama gaafachuu hin danda'u kun hojjetamuu qabu ani kaniin jedhu kaniin arraas jedhu borus jechuudhaaf jiradhu isa kana kiristaanaa Islaamaa amantiidhaan nama fuudhanii akka digatti sanitti bishaan qarqaratti ableedhaan nama gorra'uun kuni gonkumaa barbaachisaadhaa miti kuni kaniin jechuus qabu kaniin jechuudhaaf illee jiraadhu isaan ittillee wareegamu dhugaa dubbachuu wannaan irraa ibduma deebi'u miti kun wannaan itti wareegamu. Gaazexeessaa Abdusalaam gocha suukaneessaa loltoonni ISIS ilmaan namaa irratti raawwatan kan barreessuu jalqabe har'a osoo hin taane yeroo isaan Siiriyaa fi Iraaq keessatti lammiilee Ameerikaa, Jaappaanii fi kanneen biroo haala hamaan ajjeesuu jalqaban irraa akka ta'es dubbateera.